ummata keenyaafis ummatoota Itoophiyaa hundaatiifis waan nageenyaa waggaa dheeraa rakkina keessa ka jiru ammas rakkina guddaa ta'ee ka jiru ta'uu hundatu hubataa jechuudha. Karaa keenya akka adda bilisummaa Oromootti akka ilaallutti ka durii caalaa militarization gara kaabaa kana keessatti deemaa jira. Bakkoota kaanittis akkasuma deemaa jira. Meeshaa guddaatu bitamee deemaa jira. Isaan kana keessaa meeshaan Oromoo harka jirtuu fi adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo harka jira jedhamee shakkamu lakkoofsi isaa baay'ee xiqqaadha. Haa ta'uuti fookasiin hundinuu fi qiyaafannoon hundi uummata Oromoo irraa hiikkachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuu qofaatti fuulleffate kun gara nagaatti nu geessu. Dhuguma meeshaan hiikkatamee meeshaanis immoo to'atamee nagaan biyya kana keessatti akka jiraatu ummati Oromoos ni barbaada, adda bilisummaa Oromoos ni barbaada. Haa ta'uuti ummata Oromoo qofaa irratti qiyaafatuu fi waraana bilisummaa Oromoo qofaa irratti qiyaafatuun nagaa boora'insaa fi meeshaa tuulamaa deemu kanaaf furmaata waan hin taaneef walumaa gala biyyattii keessatti akkaataatti meeshaan walii galaa to'annoo jala galuu qofaa osoo hin taane kanneen mootummaa jalatti hidhatanii jiran humni nageenyaallee sirna godhatan isaanis qawwee hidhatanii waan qawween kun bakka hedduutti gaaga'ama ummata siviilii fi dargaggoota irratti fi daa'imman geessisaa waan jiruuf inni kun hundi furmaata akkatti argatu. Furmaati kun immoo professionals gargaarsifate beektota gargaarsifate dhaabotii poolitikaa qofatottan mootummaan kun uf gargaarsisee gara meeshaa waliigalaa Itoophiyaa jedhamu kana keessatti furmaati godhamee gara filmaata nagaatti qawween poolitikaa keessaa ba'ee gara filmaataatti akka deemnu hundi keenya kanarratti akka hojjennu mootummaan kun illee kanarratti ufitti fudhatee ka dimshaasha ka waliigalaatti nageenya hundaatiif waaraa ka wabii ta'u irratti akka kanarratti hojjetu waamicha keenya goonaa jechuudha. Yoo kuni ta'uu baate ummata Oromoo qofaa fi waraana bilisummaa Oromoo jilbeeffachiisuu qofaadhaaf sochiin godhamu gara nageenyaatti otoo hin taane gara wal amantii qabaa. Inni kun konserniin isaa dhaggeeffatamee harka wal qabannee gara furmaataatti akka deemnu kanaaf gad jabeessinee hundaaf waamicha goonaa jechuudha.